Seenaa gabaabduu jaarraa abbaa gadaa abbaa urjiitiin. Namoonni wal'aansoo bilisummaa saba isaaniitiif wareegama baasaniin seenaa qabsoo hawaasa lammii isaanii keessatti maqaan dhaawamu akkaa fi haalli isaanii haa dhabuu malee hedduudha. Haa ta'uu malee sabni isaanii diinaaf oggolee hiriyoonni mataa gadi cabsanii dantaa isaanii hordofanuu gadaantummaa lammii fudhachuu diduun qabsoo bilisummaatiif muratanii lammii isaanii wal'aansoof kakaasuun tokkicha fakkaataa hin qabne warri tahan garuu hawaasuma hunda keessatti qaaliidha. Jeenummaan warra xurree qabsoo bilisummaatan miliyoonii irra deemuuf jiraatu baasuuf wareegama barbaachisu kennuuf ka'anii kun tan warra faana isaanii hordofaniitiin akka tokkotti ilaalamtu. Dinqifama murannoo isaanii waliin maqaan isaanii kabajaa fi jaalala addaatan yeroon hin moofeessin ni yaadatama. Galmee seenaa qabsoo bilisummaa saba isaanii keessattis hangafummaa fi boqonnaa guddaa qabaata. Wal'aansoon jalqaban umrii isaanii keessatti fiixa bahullee baattu daandiin baasan bal'achaa gucni qabsiisan hamma guyyaa bilisummaatti hanga adeema. Haala kanaan olaantummaa habashaatan ummata Oromiyaa irratti heera malee jaarraa lama jechuun bara 80 jaaramaa baateef diguuf imaammatee manaa bahuun qabsoo bilisummaa Oromiyaatiif daandii saaqeen seenaa qabsoo bilisummaa Oromiyaa keessatti qabsaawaa hiriyaa hin qabne kan ta'e jaarraa abbaa gadaati. Walakkaa bara 1876 gaafa Ibroo Shaxaa lola cirrachaatti waraana Misraa kan Ra'uuf Baashaatiin hoogganamuun odoo loluu wareegame ilmi isaa Haamid dardara ture. Lola calanqoo booda bara 1889 keessa gaafa Minilik summii buna keessatti naqeen Haamid Ibroo galaafatu ilmi isaa Ibraahim ijoollee ture. Bara 1936 keessa akka Xaaliyaanii biyya teenya dhuunfateen yeroo Ibraahim Haamid nafxanyoota Xaaliyaanii loluuf arbanyaa if moggaasanii baddaa watarii fi onaraamis golgeeffatan adamuu ilma arkate. Ilmi Haaji Ibraahim Haamid Ibroo Shaxaa haadha warraa aadde Moominaa Eeboorraa bara 1936 keessa baha Oromiyaa konyaa gaara mul'ataa araddaa waldeeraamis ganda mudiir gorrootti arkate kuni Abdu Kariim yookiin jaarraa abbaa gadaatiin. Akka sammuun jaarraa abbaa gadaa waa qabachuu jalqabdeen abbaan amantii Islaamaatii fi Arabii barachuu irratti bobbaase. Akka qo'ata Qur'aanaa xumuree qalama cabseen barnoota ammayyaatiif biyyoo Adaree geeffame. Jaarraa abbaa gadaa barnoota hulaa tokkorraa hamma 6 mana barnoota Islaamaa kan magaalaa Adaree Harar Muslim School jaamutti bara 3 keessatti xumure. Itti aansee hulaa 7 fi 8 mana barnoota Qadaamaawii Haayile Sillaasee gabaabatti Qaas jedhamu kan moggaa biyyoo Adaree ganda Shankooriin keessa jirutti sadarkaa hundaa olitti gaggeesse. San booda garuu barnoota itti fufuuf hayyama dhabe. Sababninis miidhaa barnoonni Amaaraa akka gaafas jaamutti sammuu kaa'imman isaanii irratti fidu dura dhaabbachuuf murtii abbaa fi manguddoonni biraatis gaafasitti fudhatan ture. Haalli barnootaa kan yeroo san naannoo sanitti kennamu kan amantii kiristaanaa babal'isuu ture. Yeroo sanitti daree takkarraa tan itti aanutti tarkaanfachuuf qormaata barnoota amantii kiristaanaa baayibila dabruun barbaachisaa ture. Kuni tooftaa mootummaan amantii isii ittiin babal'isuuf karoorfatte. Karoora kana dura dhaabbachuuf hawaasni naannoo baha Oromiyaa walumaa galatti ijoollee isaanii barnoota ammayyaarraa eeggitan. Kanneen dhiibbaa gamasiin dhufturra ni aannaan ilmaan barnootatti qajeelchan barnoonni kennamu sammuu kaa'imman isaanii keessatti jaalala amantichaa haba qaalaa deemuu odoo hin turin hojiin arkaa dhufan. Hojii Ibraahim Haamidii fi manguddoonni naannoo sanii sagantaa barnootaa kana mootummaa jijjiirsisuuf ijibbaanni godhan wahuu turuu dhabnaan akkuma hawaasa bal'aatti ilmaan isaanii mana barnootaarraa hambisuu filatan. Jaarraa abbaa gadaa garuu barnoonni hammi dhamdhame a'oo seenee murtii abbaa dura dhaabe. Hayyama abbaa malee naannoo sanirraa fagaatee barnoota itti fufuu murteeffate. Haala kanaaf bara 1958 shaggar bahe. Achitti ilma kiyya jettee akka galmeessituuf dullattii takkaaf horii kennee mana barnoota Kotobeetti hulaa 9 irraa barnoota isaatti fufe. Haala kanaan isaa waggaa 2 barate. Haalli duraanii jijjiiramee barnoota isaa itti fufuuf hayyama argatee gandatti deebi'ee
mana barnoota Meedihaanii Alamatti galmaa'e. Jaarraa abbaa gadaa daa'imummarraa kaasee mana barnootaatii fi saniin alattis nama naamusa cimaa qabaachuun faarfame. Haalaa fi amala badoo yeroo sanitti kaa'imman harki sanirraa walaba ta'uu malees jiruu sadootan keessatti dhalate hordofuu caalaa rakkataa fi dhabaaf anaannachuu fi gargaaruun nama joollummaan qoma fudhatte. Lakkuma umriin ol siixuun iddoo dhaqee hundatti ummata naannoo isaa jiran keessaa qabaataa fi dhabaan, jabaa fi dadhabaan, rakkisaa fi rakkataan eenyu akka tahan adda baraa dhufe. Ummata ganamaa fi galgala garaan isaa mararfatuuf kan jallina hiree mude talisummaa fi kashlabbummaa odoon ta'an sirna gabrummaa taachaa fi inni jireenyaan haala wayyaa keessa jirus isaan irraa tokko tahuu hubate. Ummanni inni irraa tokkoo kuni araraafama malees qe'uma isaanii keessatti mirgabbaa biyyummaa dhabanii warra naannawa san dhufan hundaan namaa gaditti ilaalamu lakkumaan harkaa fi dhageetii jibbaa dhufe. Haala kana dura dhaabbachuu dhiisanii afaanii fi aadaa hawaasa biraa fudhachuun maalummaa isaanii dhoysuuf warra tattaafatan maganfachaa gama isaatiin bakka deemu hundatti maalummaa isaa haalota adda addaatiin mul'isuu jalqabe. Mana barnootaa keessattis afaan isaa dubbachuu fi aadaa isaa agarsiisuun eenyu akka ta'e ifa baasutti seene. Kan isaa bira kutee bara 1961 Oromoota biyyoo Adaree keessatti barachaa turan gurmeessuun maalummaa isaaniitti akka boonan onnachiisuu jalqabe. Gaafa iidaa galma sinimaa magaalaa saniitti agarsiisa aadaa qopheessuun maalummaa isaanii taraa duraatiif dooyaarratti baase. Mana barnootaatiin alattis guyyaa barnoota hin qabne warra biraa waliin otoo busaan olii gad deddeemanii warra yeroo makiinaa keessa seenan ummanni balfee biraa fagaatu itti maxxanuun kursiirraa ka'anii fi teessisuun ba'aa gargaaruun lammiin mataa ol qabatanii akka deeman onnachiisuu jalqabe. Haalli kun guyyuma guyyaan keessatti dasaa dhufee hulaa 12tti jaalala barnootaa kan amrii abbaa malee shaggar baheef keessaa xuuxee kan sabaatiin bakka buuse. Jaarraa abbaa gadaa barnoota yeroo sanitti biyya keessatti kan namu xumuree yoo itti fufullee fedhe biyya alaa deemee barachuuf hiree gaarii nama qabu ture. San malees barnoota yeroo dheeraatiin odoo if hin rakkifu hammuma barateenuu caasaa warraa keessaan hojii mootummaa gaarii argachuun jiruu sadoo jiraachuun namayyuu caalaa salphaaf ture. Garuu yaaddoon dhibdee ummataa hegereesaa caalaa sammuu fudhachuu bira kuttee haala san maganfachiifte. Akkasiin barnoota dhiisee kootaa fi hofoo kaawiyyaan miidhagan uffatee kuffii bareedduu kaayatee karabaattaa qomarraan rarraasee ganamuu mana heera mootummaa Habashaatti bobbahuu jalqabe. Achi dhaqeetis fedhii fi murtii isaatiin lammiif abukaatoo if muude. Bakka warra heeraaf dhihaatanii bu'ee dubbachuufiin simaa baloota huufiin kanneen gibira shilingii takkaa dhabaaf hidhaa itti murteessan haala kanaafis lafa irraa fudhachuu barbaadaniif horii gaafataman irraa baasee hidhaa manguddootaa fi lafa isaanii dhabuu hanqisuutti seene. Kana malees abbootii daldalaatii fi dooginyootaaf fijaa xiqqoon yookiinis nyaataa fi dhugaatii qofaan hojjechuu ifatti balaaleeffachuu jalqabe. Gama isaatiin yeroo warra ooyiruu isaanii mo'ee oolaniin walitti dhufu horii yeroo biraa arkatan caalaan kan badhaasu ta'e. Isaa haala kana keessa jiru akka jireenya mataa isaa jalqabuuf abbaan qalaaddan asaboota keessaa qaburra qubachiise. Iddoo haaree qubatettis jaarraan hawaasa keessa qubate waliin yeroo gabaabaa keessatti wal fudhate. Akkuma gooroo gadiitti olittis lammii isaatiif haduuduun hojii isaa caalaa qaamaa qalbii fudhachaa dhufte. Hawaasni naannoo inni qubate jiranis haala isaa kana hubatanii jaalachuuf yeroo dheertuu irraa hin fudhanne. Gaafa kaan manguddoon naannoo asaboota walitti qabamanii itti dhufan itti dhaqiinsi isaanii gargaarsaaf ture. Garuu gargaarsi gaafatan kan diinagdee yookiin mana heeraa hin turre. Mana maree mootummaa biyyaatiif filmaata godhamuuf deemu irratti qooda fudhatee paarlamaana keessatti akka isaan bakka bu'uuf ture. Manguddoonni gaafa fedhii tanaan jaarraatti dhaqan hawwii isaanii akka bakkaan gayuuf abdii irratti qabaachaati.
jaarraan hunda caalaa nama aadaa kabaju. Haala kanarraa kan ka'e manguddoota harka darbuu dadhabe. Akka fedhii isaanii dhaga'een filmaanni Itoophiyaa keessatti deemu kan sobaa akka ta'e fakkeenya hedduun amansiisuuf tattaafate. Manguddoonni garuu akkasuma waliin inni qoodarraa fudhachuufiin gammachuu isaanii taachaa ibsaniif. Akkasiin filmaata mana marii Itoophiyaatiif bara 1965 keessa godhameef dorgommiif if galmeesse. Guyyaa filmaataa manguddoon biyyaa hawwii isaanii bakkaan gayuuf lammii takkaa filmaatarraa qooda hin fudhatin mara bakkayyuu kakaasanii sagalee kennisiisan. Haa ta'u malee gaafa murtiin filmaataa himamu lakkoofsa sagalee kan jaarraan harkate jedhame gurra ummataa seenuu dide. Murtiin sanduuqa jaarraa abbaa gadaa kan iddoo filmaataa hundatti waraqaa sagaleetiin takashamaa ture duwwaa gootee nafxanyicha qoonqa beesaa ture injifate. Murtiin filmaataa manguddoo fi oromoota naannoo sanii haalaan dallanse. Jaarraaf ammoo haala mootummaa habashaa caalaa kan ifa baasu ta'e. Haala filmaataa booda gaaf tokko jaarraa abbaa gadaa dubartii jaarsi mana hidhaa Asaboot keessatti irraa ajjeefamee hulaa poolis xaabiyaa dura dhaabbattee boochuu takkaan walitti dhufe. Kan warri harkan marti callisanii bira kutan jaarraan garuu akkuma amala isaatti itti dhihaatee dhibdee isii gaafate. Yeroo waan isii mudatti irraa dhaga'e gargaarsa bira dabree bakka isii bu'ee iyyannaa isii mana heeraatiin gayuu murteeffate. Tattaaffanni dubartii bira dhaabbachuu jaarraa fi ajajaa poolis xaabiyaa naannoo sanii kan aangoo shaamballummaa qabu kan jaarsi dubartii to'annoo isaa jalatti du'e wal afaan buuse. Jaarraan dhiiga jaarsa dubartii baasuuf shaambalticha mana heera ol aanaa magaalaa Biyyoo Adareetti baannate. Haa ta'u malee jaarraan Adaree fi Asaboot jidduu deddeebi'ee amaarticharraa wahuu taruu dadhabe. Yakki sun hanqatee manuma heeraatu dhaabuun rakkise. Waraqaa yaamicha mana heeraa tan Adaree itti fidu shaambaltichi ija isaa duratti kan cicciru ta'e. San bira dabree antee gallaa asalecha haallaw yaa gaallicha siin hifachiisa jechuuniin heeraa ol tahuusaa irra deddeebi'ee mirkaneesseef. Jaarraan gama isaatiin dooginyoota hawaasa Oromoo keessaa diinni muudee ifitti dhiheesse keessaa warra beekutti dhihaatee gargaarsa gaafate. Haa ta'u malee dooginyoota haala kanarratti gargaarsa gaafate keessaa dubbii tana yoo dhiifte irra siif wayya warra ja'uun malee kantin isa laatuuf dhabe. Haala kanaan ijibbaanni shaambalticha mana heeraa dhiheessuu guyyuma guyyaan jaarraa abbaa gadaa rakkaa dhufe. Dubbii if dura dhiibuu dadhabuun guyyaa bira taree halkan hirriboo waakkachuutti seene. Akkaataa nafxanyootaa fi mootummaan habashaa lammii isaa itti ilaalan tuffii qabaniif onneen isaa fudhachuu didde. Sammuun isaa halkanii fi guyyaa shiftoota akka Hamidoo fi Habiib kanneen yeroo sanitti jiruu nagayaa jibbanii mootummaa habashaatiin loluuf daggala carcar mana godhatanii nafxanyootaa fi mootummaa wareersan xiinxaluu jalqabde. Lakkuma seenaa Hamidoo, Habiibii fi finciltoota biraa xiinxaluun haala jaraa dinqifachaa dhufe. Yoo namoonni takkeen muratanii ka'an nafxanyaa fi mootummaa habashaa dilana shororkeessan laata kanneen waloon jaaraman akkam godhinna gaaffii jettu if gaafachuutti seene. Yaaddoon kuni maqaa fi durooma warraa gubbaan barnoota naamusaa fi surra qabeenya isaatirra shamarran shashaqachaa bakka jutti jala sissiqan keessaa takka fuudhee jiruu sadoo jiraachuuf hawwuu surrii isaa keessaa haqe. Diinni saba isaa qawween if jalatti oggolchee lubbuu fi qabeenya isaanii irratti abboomaa odoo jiruu hamashaa dubartii bareedduu boraafatee sirnaaf ilmaan horuu maganfate. Akkatti jiru kanaan waan dandayuun lammii isaa gargaaruun jijjiirama hundee akka hin finneef hubatee akka Umar Mukhtaar kan biyya Liibiyaa faatti loltuu bilisummaa tahee lammii isaa gabrummaa jalaa baasuuf qabsaa'uu filate. Fedhii isaa tana hojiirra oolchuuf jiruu sadootiin imaanata je'ee dardarummaan qabsoo hidhannootiif if qaadhimee boruuyyee boruu abbaa bariisooyyee galgalabbaa galgalooyyee galgalinaan dubbatee boruunnaan mari'atee roorroo hamtuu agarraan kan Oromoo saba kootii kiyya garaan hammaatee
har'aa du'aa filatee jechaa namoota yaada akka isaa qaban waliin daggala seenuuf jalqaba bara 1966 manaa bahe. Barbaanni jaalaa jaarraa abbaa gadaa qe'eerraa fageessee gaaleetii sheekha yeroo xiqqoo dura mana hidhaa mootummaa Habashaa keessaa bahuu gargaare tokko bira geesse. Sheeyni akka murtii jaarraa hubateen dhibdee ummata isaaniitiif furmaata waaraa barbaaduu dhabuun inumaa Rabbi biratti dirqamarraa gaafatamuuf jiraatan taachaa ibseef. Akkasiin jaarraa abbaa gadaatii fi sheeytichi qawwee hamma harkataniin qabsoo hidhannoo bilisummaa jalqabuuf murteeffatan. Isaa karoora kanaaf haalaa fi tarsimoo tolfachuuf naannoo miicataa dhaqeen daldaloota roobee fi miicata jidduu deddeebi'an irraa fincila Oromoo Tabaalee dhaga'e. Oduun gurra seente daranuu mirqaansitee waan haaree jalqabuurra warra duruu diina irratti lola jalqabanitti makamanii qabsoo finiinsuun irra wayyaa tahuu sheeyticha waliin murteessan. Murtii isaanii hojiirra oolchuuf darasoota sheekaa 15 waliin karaa Baalee sossohan. Garuu lafa gammoojjii goggoyduu siriphiin weeraramte keessa akka hamma tokko deemaniin haalli amnaa sheeka keessaa hamilee if dura deemuu xuuxxee darasoota isaa waliin if booda deebi'uu murteeffachiifte. Jaarraan akka murtii isaanii dhaga'een wadalamiyaa fi galaarratti fe'anii deemaanii turan qofa akka dhiisaniif kadhate. Akka san arkateen yaada manaa baheef bakkaan gayuuf amna isaa kophaatti fufe. Lafaa fi hawaasa hin beekne keessa harree fe'atanii bilisummaa barbaada deemuuf gaafasii miti arrallee murannoo fi gootummaa ajaa'ibaa qabaachuu nama barbaachisa. Jaarraa abbaa gadaa karaa takkaa irra hin deemin hawaasa isa hin beekne warra nama hin beekne hanqatee kan beekanittuu waan inni iyyaafachaa deemu hin himne keessa xariiqummaa Sheekh Hussein himachaa dukkanatti ija dhiibaa jeenummaa isaatiin bakka garaa gahe. Kana booda seenaan jaarraa abbaa gadaa qabsoo bilisummaatiif godhe bahara daakanii keessaa bahuu hin dandeenye keessa nama cuupha. Loltoota barbaadee itti dhaqe waliin lola adda addaa keessa nama naqa. Laga dhaaretti gootummaa qixa hin qabne daawwachiisee karaa gindhiiriin Soomaalii nama geessa. Achirraa ammaas miyaa fi kaameeraa baadhachiisee fincilatti ol nama deebisa. San booda lola gola eela roojii kan diinni qabsaa'otatti samii gubbaa boombii roobse faarraa qooda nama fudhachiisa. Walii galatti hamma fincilli Oromootaa Baale keessatti humnaa fi tooftaa diinaatiin akka gara hin dhabinitti lola godhaman hunda keessa nama naqee dhuma bara 1968 Soomaalitti nama geessa. Soomaalee keessatti qabsoo ummanni keenya eenyummaa isaanii beeksisuuf godhan dhibdee mudatan injifannoo helanii fi seenaa jaarraa abbaa gadaa adda baasuun hin danda'amu. Jaarraa abbaa gadaa Soomaalitti akka deebi'een ilmaan lammii kanneen karaa adda addaatiin seenanii Soomaaliyaa keessa jiran barbaadee walitti fide. Isaan keessaa warra qabsoo hidhannootiif fedhii qaban waliin arfaasa 12 bara 1969 bu'uura adda bilisummaa Oromoo lafa kaaya. Jaallan adda bilisummaa Oromoo bu'uureessan kuni alaabaa faaruu alaabaatii fi faaruu biyyaa baafatanii leenjii tooftaa waraanaatiif isaan barbaachisu fudhachuuf dhuma bara 1969 irraa hamma jalqaba bara 1970tti basaasota mootummaa Soomaalee jalaa mimmiliqaa tokko lamaan magaalaa Adan seenan. Kana keessa seenaan jaarraa abbaa gadaa amajjii 28 bara 1970 Maqdishoo keessaa baasee Adan nama geessa. San booda Adan irraa fuudhee Iraaq irraa gama magaalaa guddittii Suuriyaa Dimashq namaan barara. Dimashqatti jabahaa Filisxiin waliin wal nama barsiisee mooraa leenjii waraana isaanii ifii waliin nama naqa. Leenjii booda waxabajjii 3 bara 1970 Dimashqaa fuudhee Misra geessee Bagdaaditti nama deebisa. Achirraa mi'a waraanaa baadhachiisee Adanitti namaan ka'a. San booda onkololeessa 17 bara 1970 hoogganummaa qeeroo ganamaa muudee Adan irraa dooniin karaa biyyaatti namaan sossoha. Galii kanaafis bahara Hindiirra oofee qarqara lafa Soomaalee tan bulloo harja'amtu nama geessa. Achirraan
odoo hin jaalanne fuudhee mana hidhaa man dheeraatti namaan qajeela. Iddoolee jaarraa abbaa gadaa dhaqee fi karaaleen irra deeme hundi seenaa dinqifamoo keessatti hojjetaman qabu. Seenaan mana hidhaa man dheeraa qofti himamee hin dhumu. Manni hidhaa man dheeraa iddoo jaarraa abbaa gadaa dhibdee mataa isaarra aanee jaallan qaamaa fi sammuun rakkatan jajjabeessuun hogganummaa isaa hojiin itti mirkaneessa keessaa tokko. Kana malees jaarraa abbaa gadaa hogganaa qeeroo ganamaa tahee fuula Ziyaad Barree dura dhaabbatee seenaa Oromoo nama barsiise. Hidhamaa yookiin booji'amaa tahanii masaraa qaalichaa keessatti namicha urjii ifiin caanceesse ija keessa daawwachaa seenaan ati deemtuun tan kijbaati, if dhibde malee ittiin milkooytu jechuuniif gootummaa olii qabaachuu nama barbaachisa. Jaarraan jayina onnee akkasiitiin faayame. Seenaan jaarraa abbaa gadaa hidhaa bara 5 fi guyyaa 12 booda man dheeraa keessaa baasee odoo bitaa fi mirga namaan hin daddabne akeeka ganamaatti nama deebisa. Hidhannoo barbaacha baheef kan bahara qaxxaamuree dafqa lubbuu xururseef malee harka qullaa onnuma ganamaa saniin mudawwar adii, kalawitaa adii fi imaammata adii uwwisee akka warri gaafas karaatti arkan ja'anitti nuur binuur fakkeessee gammoojjii Somaalee keessaan miilaan karaa Oromiyaa namaan qajeela. Saniifis moggaa dachii Maqdishorraa hargeysa fidee achiin Wacaalee keessa firachiisaa hadiraa Sheekh Husseen tan Tulluu Guuleeditti hara nama baafachiisa. Tulluu Guuleedirraa gaara qundhudhoo yaabbachiisee ganda quraa gubbaan qilleensa qabbanaawaa Oromiyaa somba unachiisaa nuura biyyoo adaree halaalaa nama daawwachiisutti seena. San booda amna dheertuu biyyoota hedduu boodaan Bitooteessa 14 bara 1976 Aawwadaay duubaan Goobeellee nama fida. Achirraa qabsoo hidhannoo bilisummaa Oromiyaa tan Elamoo Qilxuu qeeroo ganamaa hordofuun arfaasa guyyaa 6 bara 1973 biyya seenee birraa guyyaa 5 bara 1974 biraa wareegamitti nama deebisa. Yeroon jaarraa abbaa gadaa maqaa guutuu Oromootiin qabsoo hidhannoo itti jalqabe yeroo tooftaan lammii adda qoqqooduu tan diinni baroota hedduuf irratti hojjechaa ture karaa itti qabatteef ture. Gaafni san gaafa mootummaan Habashaa Oromiyaa keessatti sirriitti hidda gad jabeeffatte, gaafa nafxanyoonni hadaraa Haayile Sillaasee qofaan hawaasa Oromiyaa bobbaasanii galchaa turani. Kana malees yeroon san yeroo Xoophiyummaan a'oo fi onnee Oromoota hedduu seentee dhuunfatte. Sanirraan yeroo garii lammii eenyummaa isaanii wallaalani, gariinis if dhoysuuf ijibbaata cimaa godhaa turani. Waliigalatti yeroon san yeroo lammiin Oromiyaa harqoota mootummaa Habashaa jalaa bahuun hin danda'amu jechuun gabroomsaaf guutumatti oggolani. Haala akkasii keessatti odoo warri sabboontota ifiin ja'an kanneen jaarraan qunname qabsoo hidhannoo jalqabuun hin danda'amu ja'aniin jaarraa abbaa gadaa danda'amuu isii hojiin agarsiisuuf daggala gabrummaa sodaa fi mamiitti qaata harkise. Gocha isaa kanaan jaarraan gufuulee diinni eenyummaa lammii dhabamsiisuuf baroota hedduuf tarrisaa bahee barbadeeyse. Maqaalee adda addaa kanneen saba Oromoo gargar qooduuf moggaase macalaasee Oromummaa du'arraa kaase. Akkasiin lammitti onnee godhee sabboonummaa uwwisee qabsoof hiriira galche. Qabsoo bilisummaatiif xurree baasee dirree bal'isee alaabaa Oromiyaa keessatti hangaase. Kana malees jaarraa abbaa gadaa Oromoota magaalaa keessatti maqaa sabaatiin gurmaawan barbaadee bakka jiranitti itti dhaquun kan sirriitti hin beeyne ilmaan sabaa ta'uu isaanii qofaaf amanee aangoo isaan magaalaa keessatti wal muudan gaaffii malee fudhatee fi caasaa tokko jalatti waliin hiriiruun tokkummaa sabaatii fi qabsaa'otaatiif bu'uura lafa kaa'e. Haaluma hundattuu daandii haaraya saaquun salphaa miti. Qarooma malees murannoo cimtuu barbaada. Hawaasa eenyummaa isaanii gatanii diinaaf ooggalaa jiran keessatti qabsoo hidhannoo adeemsisuuf kophaa ka'uun murannoo oliiti. Yeroo sanitti waan jaarraan godhuuf yaada dhagayanii warri sammuun isaa fayyaa hin qabdu ja'an hedduu jaarraa abbaa gadaa nama seenaa
heeraa fi seera saba isaa akkaan qoratee beeku. Xiqqaa fi guddaa lammii isaa ija kabajaa fi jaalalaatiin nama simatu. Hundaa waliin akka haala isaaniitti nama taa'ee haasa'u barsiisee irraa baratu. Jaarraan maal jibba yoo ja'an deebisaan goobanummaadha. Nama odoo beekuu garaaf je'ee diinaaf meeshaa tahee lammii Oromootti duulu. Sanitti aansee kan balaaleeffatu ayyaalalatoota amma dhaabbii jijjiiratu. Jaarraan warra yaada armaa olii qabanii fi diina adda hin baasu. Gama biraatiin jaarraan qabsaawaa jaallan waliin malee kophaa qorii harka hin keenye. Yoo nyaanni kan wal hin geenye itti fakkaate malaan jaallan nyaachisee nama ifif agabu. Jeyna geeraree nama onnachiisu, duulee waraana duulchisu, qorree lubbuu jaalaa baasuuf tan isaa halaaka keessa naqu. Kana malees hoggana waraana duulatti ergee biraa duubatti hin hafne kan duula godhamu hundarraa dirqitti if duubatti hambisani. Jaarraan nama irbuu seenee hin cabsine, kan waan ja'u godhu waan godhu ja'u, nama shiraa fi sharrii hin beeyne, kan waan itti dhagaamu hamtuu fi toltuu jidduu ifa baasee dubbatu. Nama joollummarraa ibaadaa jabeessu, salaata shanan malees salaata leelii nama fardeessu. Haala kanarraan sujuunni addarraa ifu qulqullina onnee fi qalbii sirritti mirkaneessa. Kilaash fannifatee zinnaara mudhii fi ceekurraan naanneessee hoggaa nama dura dhaabbatee haasa'u haalli isaa daawwatamee haasoyni qoma keessaa burqu dhageeffatamee hin quufamu. Gootummaan jaarraa abbaa gadaa mooraa qabsaa'otaa bira taree tan qa'ee diinaa keessatti illee beekamte. Murannoon bilisummaaf qabu tan xiqqollee mama hin qabne, yeroo ija isaa tan goobana bilaash gootu namatti dhaabu dhanfoora keessa hulluuqee sammuu keessaa waan yaadan kan daawwatu fakkaata. Jaarraan bu'aa bahii qabsoon qabduun injifatamee yookiin ilaalcha gabaabbatee dhaabbii ganama manaa baheef irraa takkaa daddabee hin beeku. Bara 1991 gaafa qabsaa'onni bilisummaa Oromoo chaartara raggaasisuuf karaa Finfinnee gulufan inni maganfatee daggalatti jalaa hafe. Gaafana alagaa fi lammii irraahis manguddoonni akka shaggar ol bahu amansiisuuf bisi diimotti itti dhaqan hedduudha. Hundi isaanii miila irratti kufanii kadhatanii irraa dhaban. Wanni gaafas jaarraa abbaa gadaa jaraan jedhe taniin manaa baheef tanaa mitiidha. Wayyaaneen gama isiitiinis ambaasaaddoroota adda addaa itti erguu malees horii fi masaraa Haayile Sillaasee kan dirree dhawaatiin gunattee irraa hongoyte. Eega haalli san dabre boodaas if biratti galchuuf karaa kittileeyyoota isii OPDOtiin kadhachuurraa takkaa hara hin fudhanne. Jaarraan garuu durumaanuu sadoo fi qananii wayyaanii fi kittileeyyoonni dura afuu barbaadan tan caaltu maganfatee biraa deemuu itti himuun akkuma ganamaan fadhii sabaa tan isaa dursetti hawwii diinaa fi goobanootaa harkatti buxan orke. Jaarraa abbaa gadaa kaayyoo manaa baheef bakkaan gayuuf hifaata malee nama carraaqe. Qabsoo fi ummata Oromootti hiree godhuuf takkarra lamarra sadi waraana gurmeesse. Yeroo qabsoon bilisummaa mama keessa seentu mara lafee duudaa ta'eef gaafa reebee qabu bira kutee umrii gadaammojjiitti illee qabsoo bilisummaatiif qeeroo gurmeessuuf ijibbaate. Warri akka jaarraa abbaa gadaatti lammii isaaniitiif jecha dukkanatti ija dhiiban yeroo hunda hin argaman. Warra akkanaa waan ka'aniif irraa kan harabaafachiisu rakkoo waan fiinxa baasuuf ka'anirraa itti tiillattu odoo hin taane du'a namayyurraa hin oolle qofa. Akkasiin jaarraa abbaa gadaa geerara isaa ohooy 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 manguddoo teenya fixee arrii waan gaara ciisaa kabiirran keenya gatee tasbii waan gaara ciisaa haawwan keenya fixee guftaa waan gaara ciisaa dardara keenya gatee filaa waan gaara ciisaa dubra keenya gatee naannoo waan gaara ciisaa kana hundaan arkaa akkanitti garaan na ciisa ja'uun halkanii fi guyyaa saba isaatiif alaan aluu iftiina hawweef odoo hin arkin bitooteessa guyyaa 3 bara 2013 toora asirii umrii 77 boqate. Dhibdee umriitii fi if tajaajiluu dhabarraa araaraafama irra geesseen injifatamee if wallaala amma keessa seenaa turerraa yeroo bayyanatu mara dhaamsi jaarraa abbaa gadaa namni bilisummaa hin qabne nama qalbiin fayyaa hin qabne saba koo ka'aa bilisummaa teessaniif lolaa
yaadaan manaa baheef bakkaan gayaa tan jettu ture. Seenaan jaarraa abbaa gadaa tan barruu fuula gabaabatti shalagamtuu miti. Yoo barreessan kitaaba boqonnaa hedduu qabu taate, yoo odeessan yeroo dheertuu namarraa fixxe. Maqaan isaa mallattoo fincila Oromootii fi sumuda qabsoo bilisummaa Oromiyaati. Jaarraan saba isaa hiyyoo gabrummaa jalaa baasuuf umrii isaa guutuu ijibbaata cimaa adda hin cinne godhe. Kanaaf duuti isaa onnee ummata Oromiyaa hunda boojite. Aanota obboleeyyan haadha warraa aadde Maryam Jamaalii fi ilmaan isaa Muhammadii fi Muntasir Caalaa kan isa dhabe qabsoo bilisummaa Oromiyaati. Jaarraan keessaa deemuun qabsoo bilisummaa Oromiyaa haalaan hadiyyeessa. Qaawni jaarraan mooraa qabsoo keessatti lakkise qabsaawaa fedheen tan duudduu miti. Jaarraa abbaa gadaa saba bilisummaa fi sadoo hawweeniif ga'ullee baatu tattaafata godheen akkaataa fokkotaa gaafa inni dhalatu keessa turan irraa haala wayyaawatti lakkisee biraa deeme. Dhiibbaa hawaasni Oromoo irratti godhaniin diinni injifatamee reefki jaarraa abbaa gadaa biyya Yaman magaalaa San'aa iddoo itti aakhirame irraa bitooteessa yookiin maarchi guyyaa 7 bara 2013 biyya geeffame. Diinni biyyatti galiinsa reefka jaarraa abbaa gadaa hayyamullee kabajaa maluun akka hin awwaalamne godhuuf shira hedduu dhandhaare. Dura akka waa hundi dhumee guyyaan reefki biyyatti deemu gaheen iddoo awwaalchaaf irratti walii galame calanqo dura dhaabbate. Maatii jaarraatiin yoo feetan raammisii fi watar keessaa tokko filadhaa murtii jettuun laagaa danqare. Hoggaa gamanaan akka fedhu harkate ummanni biyyaa bahanii jayna isaanii akka hin awwaalanne godhuuf karaa kitilleeyyotaatiin lafa jalaan hawaasa doorsisuu jalqabe. Haala kanaan reefki jaarraa abbaa gadaa ummata masgida guddaa dirree dhawaa guutanii irratti salaatuuf eegaa turanirraa akka dhibaahu taasifame. Akkasuma waliin namoonni achitti argaman hammi tokko sodaa malee irratti salaatan. Achi malees masjidoota biraatti kan reefki bira hin jirre ummanni jayna isaaniitiif salaatul gaa'ibii fi du'aa'ii godhuufiin hawwii diinaa kolaasan. Hoggaa reefki dirree dhawaarraa karaa watar sossohees awwaalcha jaarraa abbaa gadaa kan diinni dhoysetti akka ta'uu barbaade lammiin dura dhaabbatte. Akka tuunni makiinota reefka jaarraa abbaa gadaatiin deeman dhangaggoo dabraniin ejersa ruufaarraa kaasee hawaasni iyya waliif dabarsanii waan itti jiran lakkisanii karaa makiinaatti dhangalahuu jalqaban. Akkasitti reefi jaarraa abbaa gadaa namoota 30 caalaniin dabaalamaa watar seene. Haala kanaan jaarraa abbaa gadaa bitooteessa guyyaa 8 bara 2013 ganda haajiitti qabrii akaakoosaa Ibroo Shaxaa nama waraana Misraatiin odoo loluu wareegamee reefi isaa raada 100 diinarraa bitame maddii akka ciisu godhame. Jaarraan kutullee seenaan isaa ummata Oromiyaa maraan dhaloota dhufaa jiruun yaadatama. Rabbi jannatul firdawsiin haa qananiisu. Barreessaan Abdurrashiid Abdurrahmaan yookiin Abbaa Urjiiti. Seenaa isaan Usmaan Abdulatiifi ogeessa suursagaa Abdii Jamaal waliin ta'uudhaan